Gadde warra si bu'aa ture obboleessa kootu deera jedhanii warra gaddaa turanii maal jettanati? Ana rabbootan galee jarrin barree Maleen duuniyaati. Induun alhamdulillah rabbil alamin. Meemeegaa nama immoo namoota immoo anas nus dogoggorsiisanii wanna kana akka maxxansinu godhanuuf mee maal jettaan? Afootu jettaaf immoo mee maal jettaan? Afootu lillaa jettaafi rabbi afootu si jedhu zambii kee rabbi si fadhiisu rabbi si haa guddisu. Meemeegaa nama 6,200 si ilaalaa jira. Biyyoota garaagaraa ta'ee Afrikaa keessaa, Awurooppaa keessaa, biyyoota Arabaa, Awustiraaliyaa, ardii addunyaa kanarra ta'anii si ilaalaa jiru. Ardii meeqa jira? 7 miti? Iddoo hunda garaagaraa ta'anii kan isaan si ilaalaa jiran nu daawwachaa jiran jechaadha. Meemee warreen si daawwachaa jirani mucaan kun akkamitti jiraata harka qalleessa nuti gargaaruu barbaanna namoonni jedhan baay'eetu jiru jechaadha. Meemee haala jireenya keetii akkamitti akka jiraattu meemee afaanuma keetiin itti madhumeeti. Mee akkamitti jiraattaati? Ergasii nama galuu dhufee. Eessa? Ge'aanaa geeraa. Geeraadha Jimmaan dhuftee moo? Eshi. Dhufee nama galuu dhufee naan. Kaameeraa laaliitii si ilaalaa jiru waan ta'eef. Kiristaana wayii salaata nama bitee naan biraa bahee. Annama malee ciccitaa ilaalee fooqii ilaalee umraayaan qaroo jamarraa namni ayidiinsi geetti na qabdee na qaraatee birii dhibbaa naa kenneen. Deeggarsanatti. Jechuun amma jireenya ati amma fakkeenyaa fi mana namaa taa'uu dhuftee jennaani mana hordoftoota amantaa ortodoksii dhuftee teenyaan sagada si dhowwanii? Mana kiristaanaa wayitii mana hoteela wayii galee qodaa uummatee miiccattee naan sagada mul'atti dabaltee sagaddu naan achi baate. Achii baatee hoo maal hojjetaa turte? Raayyaa mana garee baay'aatti naan dhaachi maan hojii kiristaanii zoolii nagada. Raayyaadhuma qaraatee namni deeggarsa sii godhaa? Dhibbuun pirema birramu magidoo gidoo kee. Sii kennaa atoo maal nagaddee jiraataa turte akkan odeeffannoo dhagayetti hojii hojjettadhani. Duraan listiroon hojjetataa ture amma shariinaa wayii zoolii nagada. Shariinaa maanni? Feestaalii. Feestaalii nagaddaa? Akkamii eessa jiraatta eessa bulta? Mana kireeffadeen ta'a nyaata bakkeedha nyaata. Nyaata bakkeedha nyaata? Kireeffattee jiraatta? Birrii meeqaan kireeffattee teessaati? Jettee 300 kaffalla ijoollee nama 3. 900 kaffaltu? 300. Jechuun 100. Okay, birrii 100 kaffaltu jetti. Isin nama 3 taatanii jiraattu nyaata hoo mee akkamii maal nyaatta? Nyaata gaawuma shiroo rabbiin nu kenna nyaanna. Jechuun bakkeedha nyaata egaa manatti qopheeffachuu hin dandeessu? Hin dandeenye. Jechuun egaa feestaaliidhuma nagaddee birriidhuma namni sii kennee nyaatta? Meegaa haala jireenyaa keessatti maaltu si rakkisaa ture meemee haala jiraattu meemee? Gurra kana fayyadu bicee na kubdii. Bicuu si gaalam dellaa nama ta'e kan nuti kubdii maaliif fayyadamu? Asi dhukkuba gurra kee moo maal taate? Duruma ka'een nama sabayyummaa nama laayyoo iskaanaa guutti immoo dhageenyaan ajjeegaa. Akkasii? Kan rabbii alhamdulillah jedha. Okay. Mana yaalaa deemtee yaalamteetta? Maal siin jedhan? Qoricha bakkee naaf hattee naani. Sagaleen kee dhaga'amu jedhaa jiru sagalee kee ol kaasa. Qoricha bakkee naaf hattee naa kennite naani bitadheetti na kennan dhiisuu madidee naga kanuma rabbiiti alhamdulillah deemani. Egaa akkaataan jireenya keetii feestaaliidhuma nagaddee naannofteeti kanatti jiraattu jecha mana kiraa birrii 300 kaffaltu 2-3 taatanii nyaata bakkeedhaa nyaattu. Meegaa nyaata fa'i takkaa beeloftee agabuu bultee beektaa? Alhamdulillah obsaa baane gageessa. Obsaa agabuu bultee beektaa takkaa beeloftee? Egaa coggaarraa natti kaase. Beeloftee moo? Qanii sadii. Qanii sadii moo? Waan nyaattu dhabdee moo? Birrii dhabdee? Alhamdulillah niphee coggaarraa natti kaase. Si dhukkubee agabuu bultee moo? Waan nyaattu dhabdee? Gideesan. Abshir bakka rakkoon qabu. Egaa ijoolleen obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'an si gargaaru haala si mijeessina inshaallah. Egaa yeroo magaalaa Jimmaa keessa jiraattu meemee wanti addaa wanti si mudate maaltu jira mee wanta ati umurii kee keessa irraanfachuu hin dandeenye? Giidoo gaxarii kana fayyii jabaattee manas galee uuma giidoo gata hojjetate nyaadhee bula. Egaa jireenyi kee egaa akkuma sila jette nashiidaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qaraatee birrii namni sii kenne walitti qabattee jireenya kee jiraataa turteetta. Amma gaachi utuma jiraattu haadha kee dubbisuuf baadiyya. Mee haadha keef dheengaddaala deemtu waa goote jedhanii deemtee maal goote mee yeroo biyya galtu?
Umar Rabbina kiri bangki jartu wait kabadde. Birrii baankii tolti qabattee ishii Jartu wait kari shani wait di zaiti la fi shoko tamu kasim bide fi galu kashi. isiidhuma feestaalii nagaddeen ofii keeti agabuu bulaa zayitii fi shunkurtii haadha keetii bittee galte haati kee maal siin jette gaaf Dua na karatti. du'aa isii kadhatte rabbi haadha kee umurii isaanii siif dheeressu. Meemee gaa amma gara fuula duraatti meemee otoo haalli sii mijatee maal hojjechuu dandeessa mi'aati? Umar Rabbina gargaare. Ammas feestaaliin naannessu barbaadamu waan biraa hojjechuu barbaadda? Itu Rabbina gargaare waa banachu. Suuqii wayii moo mii maal banachuu barbaadda? Umar Rabbi waa guddaatti baasu. Waa guddaatti sii baasu hawwii qabdaa? Mee ituu amma Niyyaan guddaadha. niyyaan guddaadha meemee maaltutu sii godhamee barbaadda mi'aati? Mee natti mimee baasiiti. Wanta kun an dhoksin akka Uma obboleessite. suuqii kana banachuu nama barbaade gate. Jireenya sana booda haadha kee gargaaruu barbaadda? Niyyaan guddaadha yoo illee. Haadha keefuma. Mee haadha keef otoo waa qabaattee otoo birrii wayii qabaattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Silaa gaachumatti qallabu jira suma biratti. Haadha kee jiraachisuu barbaadda haati kee dulloomaniiru? Ammallee ijoollee warra sadii qaban nyaati gola mafaadha. Abbaan kee warra sadii qabu garuu haadha kee situ kaddamata jechaadha. Amma Rabbina gargaare. Egaa mee obboleonni koo mee egaa wanni isaan si gargaaran mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan ati? Umar Rabbina kenna buusan. Siifaa buusan miti sana booda ati suuqii wayii nagadhattee haadha kee jiraachisuu barbaadda. Inshaallah akkaawuntii qabda akkaawuntii kee sila naa kennitee ture anis qarshii 1,000 si galcheen jira. Mee egaa obboloonni koo akka si gargaaranuuf baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabda miti akkaawuntii kee maqaa kee amma natti himtaa obboloota kootti siifan kenna akka deeggarsisii godhamu nan kenna amma koomentii jalattis nan barreessa. Sana booda deeggarsisii godhamee garee wayii ijaarree haala sii mijeessine magaaluma Jimmaa keessatti suuqii sii bannee akka hojii hojjetu sii goona ishee. Amman koomentii jalatti akkaawuntii kee kana barreessutti meena shiidaa raayyaa isuma jalqaba jettee irra naa deebiifis jalqaba jettee ijoolleen obboloonni koo namni gariin nama 7,100tu daawwataa jira amma namni reefu dhufu kun akkasi dhaggeeffatuufi sagalee kee sirriitti ol qabiiti nama obbolootuma keenya shi Ergasiin aduuchee. jedhi isin janii si duchanii meera deebiitii sirriitti jedhiif meeme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bara namni jibbe argaa waliin oodee naannoo dhaabbii kumsaa firoomaa wal qoodee kan walii qoodee sharrii walii qoodee qaamni baay'ifatee ibliisni gammadee hejimni dhugoomee akkiin taa'e gaddee bareeni fokkisaan bareedee muumin afaan nabbee sheeyxaanni baroodee bishaan tolee mootaa ibidda daamotaa sobatu mi'aahee dhugaa nama goodee yaa rabbilee keenya maaluma. Itti deebitaa fi maqaa kee naa maqaa kee. Abraar Nazif. Itti fufi nashiidaa jalqabarraa kaasitti naa fufi. Itti fufi. Bismillahirrahmanirrahim. Bara namni jibbe argaa waliin oodee naannoo dhaabbii kumsaa firoomaa wal qoodee khayrii walii qoodee sharrii walii qoodee qaamni baay'ifatee ibliisni gammadee hejimni dhugoomee akkiin taa'e gaddee bareeni fokkisaan bareedee muumin afaan nabbee sheeyxaanni baroodee bishaan tudee mootaa ibidda daamotaa sobatu mi'aahee dhugaa nama goodee yaa rabbilee keenya maaluma nu goodee maaltu dhufa boodee yaa ciftuudha jamaa ittiin nu milkeessee ajab jiruu duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuun fiffiigaa hundinuun taabaa gariin akkii dhaaban kan akkii dadhabaa yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhibaa jedhama tola binzilee fakkeenyaaf waa lama bitatee gurgurata qabaan lamaan sun jannataa yookaan yaazaabaa azaabnis tola miti taabbachuu qaba waan rabbiin dhowwe hunda jechuu qaba kunootuma jirra yaadeera gabaabaa jiruu balleeffachuun cunqursee wallee baa innuu naman dhiisoo keessa nama guukaa ahyaa dubbii akeeka amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse allah yeroo takbir Allahu akbar. matu andi shibir Mashallah. Egaa Abdi. Egaa galatoomaa isiniin jecha egaa akkaawuntiin obboleessa koo yookaan Abraar Naziif jechaadha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaati miti. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa tokko barreesseen jira akkaawuntii isaa koomentiidhaan irra deebi'eessiniif hima. Tokko duwwaa
duwwaa yeroo afur jechaadha 10,000 jechaadha tokko duwwaa yeroo afur 46 52 duwwaa tokko 42 Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabadha komentii jalatti isinii baaseera irra deebiis nammaxxansa inshallah rakkoon qabu garee isin ijaarra jechaadha obboleessi keenya kana gargaaruuf namoonni 17 laalaa jirtan akka deeggarsa gootaniif 1,46 52 duwwaa tokko 42 jechaadha deeggarsa akka gootaniif akkaawuntii obboleessa keenya kanaati jechaadha egaa baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame jechaadha obboleessi keenya kana